Dhalatee sirna gadaa hundee wal qixxummaa madda dimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa fi seenaa duudhaa boortii kennaa yaasifaa kananii kan maddaa walaabuu kan lubaa shananii kan waggaa saddeetaa kan naannaa saddeetamaa kan waggaa gurraacha kan cichoo gurraatti sinkeefi ateetee kan malkaa malkaata dhaloota kushirro OGM Oromia Global Median bareechee dubbata OGM ummatarraa ummata OGM ummatarraa ummata. Tole harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii addaati. Qophiin addaa Oromiyaa Global Media irraa kan isinii tamsa'udha. Har'a qophiin keenya kan irratti xiyyeeffatu Oromoo fi Oromummaa irratti kan xiyyeeffatu fi akkasumas waa'ee afaanii fi guddina afaanii kan irratti xiyyeeffatee kan isinii dhiyaatu. Egaa as amma kan argamnu Giddu Gala Aadaa Oromootti argamna. Giddu Gala Aadaa Oromootti ammoo qorataa seenaa kan ta'an obbo Alamaayyoo Hailee waliin turtii taasisna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti walii turan affeerraa keenya. OGM ummatarraa ummata. Baga nagaan nuftani. Tole amma waa'ee Oromoo fi Oromummaa irrattidha bal'inaan kan haasofne inni kan qabannee jirru. Mee waa'ee Oromummaadhaan jalqabnu laata? Hin dandeessu. Oromoodha dura han jennu Oromoon saba bal'aadha. Saba biyya kana keessa jechuudha kaaba fi ba'a Afrikaa keessa baay'inaan tamsa'ee qubatee jiraatudha Oromoon. Uummata duriiti. Pioneer kan jedhamu yookaan immoo Fana Wagii kan jedhamu uummata durii qabee biyya kana keessatti qubatee jiraachaa turedha jechuudha. Uummata saba Kuush kan jedhaman sanyii ilma namaa isaa keessaa kophaatti damee tokko ta'ee kan bahe jechuudha. Uummata Oromootti Oromoo jechuun jechuudha. Uummata kana Oromoon afaan qaba, aadaa qaba. Oromummaan kun immoo afaan isaa, aadaa isaa fi namummaa isaa kan itti ibsu aadaa qabaachuudha Oromummaan. Oromummaan isaa kana aadaadhaan wal qabata, afaan isaatiin wal qabata, duudhaa isaa ittiin jireenya isaa jechuudha sirna gadaa kophaatti sirna ittiin bulu qabaachuusaa fi dhaabilee yookaan jarmiyaalee gadaa keessa jiranii fi uummata kana ibsuu danda'an isa Oromummaa jechuun jechuudha. Namoota biraarraa addaa isaan godhu Oromummaa isaa kan ifa godhu aadaa isaati, afaan isaati. Sirna inni ittiin jiraatudha. Waa hunda jechuudha. Aadaan waan baay'ee of keessatti qaba. Isa Oromummaan. Tole Oromoon egaa saba bal'aadha jenneerra kaaba Afrikaa kana keessa kan jiraachaa turedha. Egaa Oromummaan maaliif Oromoon yeroo sana dur ture kun haga amma jirutti cimaa kan turedhas naannoo sanas kan to'ataa ture waan ta'eef akkamitti Oromummaan kun seera qabatee sirnaan qabatee dhufuu dadhabee kan jedhu. Oromoon saba bal'aadha siin jedhee jira. Sabni bal'aan kun aadaa ittiin jiraatu keessa sirna gadaa keessa akkaataa itti qubatu qaba. Qubannaan isaa jaarmiyaalee ittiin of ijaare qaba. Jaarmiyaaleen kun yeroo baay'ee bakka baay'eetti lakkuudha jaarmiyaaleen jechuudha. Tokko gaa'elaaf akka itti tolu bakka lamatti adda baasa. Fakkeenyaaf qaamni dameen inni duraan uummate Boranaa fi Bareentuma jechuudha. Keessattuu saba Kuush keessa adda erga bahee booda jechuudha. Kuni waggoota 6,000 dura dhaloota Kiristoos dura jechuudha. On 5th and 6th millennium BC jedha. Afaanonni Kuush waggaa adda adda qoodaman uummanni Oromoos akka uummataatti jechuudha. Kuush keessa kophaatti of danda'ee bahe. Battalumatti qoodinsa akka gaa'elaaf jireenyaaf obaa fi dheedaaf bakka lamatti addaan baase. Booranaaf Bareentuma jedhee kan kara bahaa fi kan gara lixaa jedhee gosa addaan qoodee jechuudha. Haaluma kanaan gadaanis ijaaramee sirni ittiin bulmaataa sun jechuudha. Yeroo dhuma sanii qabee ijaaramee hawaasa kana bakka lamattis qoodee bakka sadiittis bakka shanittis qoodee akka jiraatu
jechuudha. Akka dheedaa fi obaa waliin saamne, akka lafa qonnaa fi araddaa waliin saamne, akka walitti hin buune garuu haalli inni ittiin jiraatu bakka shanitti miseensa shanitti iddoo duraatti miseensa 8tti itti deebi'ee miseensa shanitti qoodee walitti bu'iinsi akka hin dhufne sadarkaalee umrii isaaniitiin hojii kennaa fi aangootti akka dhufan isaan gochaa ture jechuudha. Aangoo irratti waliin lolu. Daa'imummaadhaa qabee hojii qoodee jira gadaan. Miseensa shanitti qoodee jira. Hundumtuyyuu akka waliin lolle akka wal deeggaran godhe malee akka waliin lolletti ijaare sirna gadaa kana. Sirni kun waan guutuudha yeroo isaatti hawaasa kana gaggeessuudhaaf. Bifa kanaan jiraata gadaan al tokko hin laafaa al tokko immoo hin ka'a dagaagee too jechuudha. Hin ka'a al tokko immoo hin kufaa al tokko hin ka'a al tokko hin dagaaga. Kanaaf gadaan yeroo jaatamu yeroo mara ka'umsatu jira. Kufaatiinis hin jira. Kana keessatti haalli Oromoon qubate kuni baha jiddu galaatiin walitti dhufa. Baha jiddu galaa jechuun Arabiyaa Venezuelaa dhaan wal qabatee Awurooppaadhaan wal qabatee Meditiraaniyaan naannoo sanaan wal qabatee waan jiruuf daldalli hedduu jechuudha. Oomishaalee adda addaa fi humna namaa kan barbaadamu marayyuu Afrikaa keessaa fudhachuudhaaf dursanii warra Pireeshanaatu duulaa ture. Pireeshanaanonni immoo yeroo isaanii waan raawwatan raawwatee deemna Giriikonni duuluu qaban. Giriikonni waan raawwatan raawwatanii deemnaan Awurooppaan Roomaan Impaayeriin dhufe. Roomaan Impaayeriinis waan raawwatu raawwatee deemnaan Ottoman Turkiin dhufe. Argitee yeroo hunda biyya kana weeraru. Biyya kanatti dhufu saamicha gabraa fi gogaa leencaa qeerransaa akkasumas immoo arba barbaacha jechuudha. Wal waraanuudhaaf arbatti fayyadamaa ture. Nama gabra bituudhaaf jechuudha nama bitu. Argitee kanaaf biyya kanatti dhufu. Yeroo kanatti hawaasni Oromootii fi kaaba baha Afrikaa kun gadi dheessaa dhufe. Eessatti karaa biyya Ikwateeriyaalii kanatti dheessaa dhufe. Bosona Ikwateeriyaal Oromiyaa dabalatee Itoophiyaa dabalatee Sudaan Keeniyaa dabalatee asiin Taanzaaniyaa dabalatee jechuudha. Kara jidduutti dheessaa dhufe. Bifuma kanaan Oromoonis kara kaabatii biyya Maraweetirra Marawaa jennaan nuyi Maraweetii Oromoo kan jedha amma sanyiin keenya amma Gibxii ga'utti ture dur gadi dheessaa kara Ikwateeriititti kara biyya kanatti dheessaa ta'u dhufe gadi socho'aa jechuudha. Bifuma kanaan yoo gadaan dagaagee of cimsee gurmaa'inii fi gurmeessaan namni tokko jechuudha. Ka'ee ofirraa ittisa. Humna dagaagaa qaba. Yommuu namni akkasii hin mul'anne kufee laafeet kuun irree booji'amee sirna gadaa kanarree diigee kuun jechuudha. Mootummaa xixiqqoo uumuu jalqabe. Oromoonni kana morman immoo gadaadhuma keessatti hawaasa qooduu qaban. Fakkeenyaaf kan akka Afrii fi Sadachaa gurmuu hawaasaa jechuudha. Uumanii ofirraa ittisaa humna alaa galtee kanas ofirraa rukutaa turan jechuudha. Bifa kanaani saamichi kuni keessattuyyuu meeshaan waraanaa baha jiddu galaa fi Awurooppaadhaa yerootti kalaqamaa dhufe kuni humna gadaadhaan bulu kana jijjiirama guddaa baay'ee kan hin uumne meeshaa ammayyaatiin isa hubuu qabe saamuu qabe. Uummanni kunis erga qawween cirraashuma kalaqamee booda jechuudha. Dur xiyyaadhaan lolaa, fardaan lolaa, eeboof waraanaan lolaa, oofadhaan lolaa amma qawween dhufte. Qawween kun uummata kun akka mo'atu keessattuu bara jaarraa 18ffaa dhumarraa eegalee mo'amuu qabee jechuudha. Uummanni kun kana keessatti kan kufe siyaasni isaa sirni gadaa sunis amantiiwwan baha jiddu galaatii dhufe gurguddaan kun jechuudha. Amantaan kiristaanaa dura eegalee jaarraa afuraffaa keessa amantaan musliimas jaarraa torbaffaa keessa dhufe inumaayyuu ardii Oromoo kana hawaasa Oromoo bakka lamatti qooddatanii ardii isaa ardii waraanaa godhan. Asirratti wal fixan naannoo Finfinnee irraa naannoo Bishooftutti dulli guddaan jechuudha kan gaggeeffame jaarraa 16ffaa keessa bara Ahmed Ibraahimiif fi namni gosa hawiyyaa Oromoon hawiyyaa kan ta'e Ahmed Bitee yookaan immoo Ahmed Giraan jedhu isaan Ahmed Bitee jenna Ahmed Bitaachaa jechuudha. Ahmed Bitee fi Claudius jidduutti jechuudha. Jarri kun Oromoonni keessa hin jiru miti. Inni kara bahaatis Ahmed wajjiniin kan hiriire inni kara kaabatis Libna Dingil wajjin kan hiriire
mataa isaa libna dingil dabalatee haati isaa Oromoodha isaan. Haati warraa isaas Oromoodha. Akaakaawwan isaatis Oromoodha. Namni kun argitee Oromoo qabateetuma wannoodha wal fixu qaba amantaadhaan. Dirree lafa Oromoo araddaa Oromoo irratti waraana kana gaggeessaa tura. Kun hundumtuuyyuu hawaasni gadaammoo hin jira. Akkuma ammaa kana jechuudha. Oromoon gadaadhaan bulu hin jira. Mootummaa jalattis bulu hin jira. Kan seera shari'aatiinis bulu hin jira jechuudha. Kanaafi hawaasni kun dhawaata amantiiwwan baha jiddu galaa kanaan wannoo ta'aa dhufe laafaa dhufe jechuudha. Amantaa kun aadaa Oromoo laaffisaa dadhabsiisaa dhufe jechuudha. Garuu al tokko tokko akkuma haaromsi gadaa uumamaa jiru jechuudha. Amma keessattuyyuu gumiin abbootii gadaa amma xinnoo waan nan taane walitti bu'aa turan malee hawaasa Oromoo bakka hundatti ijaaraa ture. Waggaa lamaan sadaan afran shan darba kana jechuudha. Dagagga haaromsa gadaati yeroon kunis beeki. Gumiin abbootii gadaa Oromoon bakka tokkotti gadaa tokkoon akka bulu sochiin godhame waa salphaa miti. Namoota hin taanetti interferii godhanii jeeqan malee kuni haaromsa. Gadaan UNESCO irratti galmaa'e kuni haaromsa. Mootummaan ammayyaa an Itoophiyaatii fi kan mootummaan naannoo Oromiyaa kuni sirna kiyyaa jedhee addunyaatti beeksise kuni haaromsa mataan isaa. Haaromsi kuni garuu itti fufuu qaba. Namoonni hin taane immoo yoo aangootti dhufanii gadaa kana maal godhu hin laaffisu. Beeki. Hin fudhatan. Hin fudhatan. Aadaa ummatichaa warri beeku jechuudha. Kanaaf laafaa dhufa malee gadaan hin ciccitti malee hin citu akka beektu. Bakka adda addaatti wannoo godhu laaffisuudhaaf barbaadan. Amantaan kun immoo hojii guddaan jechuudha. Wanni guddaan gadaa laaffisuudha. Oromoon gadaadhaan gurmaa'e. Tokko hannu godhu gadaa fi afaan keenya. Gadaan miseensa shan qaba. Oromoo marti miseensa shan qaba. Afaan keenya afaan Oromooti kanaan tokko ta'an. Malee gosa gosaan jiraanna nuyi. Federaalidha. Bifa federaalitiin gurmaa'e. Arsiin kophaatti sirna gadaa ofii qaba. Tuulamni kophaatti abbaa gadaa fi gadaa ofii qaba. Gadaa adda ta'e jechuu miti. Miseensi shanuma. Seerri tokkuma. Garuu arsiin kophaatti of danda'ee jira. Booranni kophaatti of danda'ee jira. Gujiin Maccirree, Tuulamnirree, Karrayyuunirree, Ituurree, Afranqalloorree, warri Walloorree gadaadhaan tokko taana. Argitee miseensa gadaatiif seera gadaatiin tokko taana. Afaaniin tokko taana. Garuu of dandeenye bulla. Arsiin arsuma qabiyyeessaa qaba. Dhufeen tuulama qabadhee of jala oolchan jedhu arsiin. Tuulamnirree arsiin dhaqee too bita jedhee hin ka'u. Atis jiraadhu hambiraasaa jiraatu mirga qaba. Sirni kun sirna miidhagaadha argitee. Bifa federaalaan ijaaramee jechuudha. Gurmuu federaalaati. Akkanatti jiraachuusaa miidhagaa ta'ee addunyaatti makamee garuu aadaa tana guddisuu irratti hanqinatu jira gadaa keessa. Beeki addunyaatti makamuu qabaayu. An addunyaa kana dhiyeessurra ofitti maktee waan gaarii keessa fudhattee ofii keetii dagaaguu dhiistee yoo dhiyeessite addunyaa si liqimsaa dhufti. Kana rakkinni jiru. Of dangeessee ana alaa fudhatee an ofitti makee guddachuu dhiiseetuma achumatti hafe. Itti duulames. Aadaa isaa duudhaa isaa hanganamaa balleessuudhaaf amantiin lachuu sirna mootummaatiin sirna nam-tokkeetiin mootummaa nam-tokkeetiin bulaa ture. Gadaan mootummaa nam-tokkee miti. Akkanuma sitti bifa federaalatiin ijaarame beeke. Jireenya hawaasaa hundumaayyuu kan walitti qaba gadaan. Malee mootummaa nam-tokkoo miti. Mootummaa abbaa hirree miti. Gadaan mootummaa sirna cafee ofii qabu. Sirna seera raawwachiisa ofii qabu. Sirna seera hiiktuu ofii qabudha. Cafeen General Assembly Council guddaadha. An seera baasu jechuudha. An seera hiikuu abbaa gadaati. Caasaa mootummaa qaba jechuudha. Abbaa gadaa as a prime minister you take it. Abbaa bokkuu as a president. Abbaa muda as a patriarchal or religious leader. Of fudhattee caasaadha kun argitee. Abbaa gadaa is a prime minister of his time in this society. Isaan gaggeessu. Garuu naannoo gosa gosaan abbaa gadaa ofii qabu. Amma tuulamni abbaa gadaa sadii qabaa. Akka gosa gurguddaa sadii waan qabuuf tokko keessa filatee nam tokko godha. Macci shan qabaa tokko keessa filatee abbaa gadaa tokko godha. Booranni lama qabaa tokko filatee nama tokko godha. Gujiin gosa gurguddaa sadii qabaa nama tokko filatee nam tokko godha. Argitee? Dhufanii garuu akka Oromootti immoo abbaa gadaa tokko filatu.
adeemsi keenya gumii abbootii gadaa kana akka hundeessine nuyi haala kanaan akka deemnu turre jechuudha. Namoonni gadaa fi seera Oromoo seeraan hin beekne dhufanii keessatti jeequu qaban. Jeequu qaban humnaan jechuudha. Malee gadaa kana odoo jalqabumaa qabanii daa'imummaadha qabanii hundumtuuyyuu jechuudha. Bakka hundattuu odoo baratan akkuma Boorana keessatti baratamu. Akkuma Gujii keessatti illee baratamu. Bakka hundatti baratamee abbootiin gadaa akkamitti akka filatamanii dhufan. Otoo beekanii wal deeggaruu malee wal jeequun hin jiru. Gumiin abbootii gadaa kunis hawaasa gadaa warra barateetu amma kana uume gumii kana. Gumiin kun abbaa gadaa Oromoo tokko uumuudhaaf kan eegalameeyyu jechuudha. Odoo namni hin taane keessa seenee wanna kana jeequu baate. Tole, egaa waa'ee gadaatii kan bilnaan isaa jiru. Egaa gadaan sadarkaa garaagaraatti of haaromsaa yeroo itti deemaa jiru jechuudha. Keessattuu kan jaarraa 16ffaa kan madda walaabutti sirna gadaa haaromsuudhaaf tattaaffiin taasifame sun akka ijoo tokkotti kan ilaalamudha. Mee waa'ee isaa haasa'u? Gadaan yeroo baay'ee haaromfamee jira. Iddoo adda addaatti akka Oromootti garuu kan beekamu jechuudha. Haaromsa Odaa Nabee hin ture. Haaromsi Odaa Roobaa hin ture. Haaromsi Odaa Nabee kun cinna booda kan haaromfamedha. Cinna gadaa jaarraa 7ffaa keessa. Haaromsi biraa haaromsa Odaa Roobaati. Kun jaarraa 10ffaa fi 11ffaa keessa kan haaromfamedha. Kuni Oromoonni bara heeraan qofa odoo hin ta'in seeranis akka bulan haaromfamedha. Irri guddaan jechuudha. Duraan gadaan Odaa Nabee gadaan 8 turte 5tti akka deebitu miseensa irratti akka 5tti hundaa'u godhanii jedhama. 8 turte miseensummaan tuni bira ga'uu dadhabnee jirra jedhanii gadaa tana 5tti deebisanii miseensa gadaa jechuudha. 5tti deebisanii horata hangafa godhan. Birmajii hangafa godhan. Duraan horata ture. Sana booda birmajiitti aansee meelbaa jedhanii amma dhaqee roobalee ga'utti 5 miseensa uuman. Duraan 8 turanii gadaa dadhabduu hantaate kan itti daranii gadaa miseensa 5 godhan. Haaromsa kana booda haaromsi biraa heeraan qofa bulaayyuu Oromoon. Heera jechuun aadaadha. Aadaa qofa odoo hin ta'in aadaan kun akka seera qabaatu gochuu barbaadan. Amma fakkeenyaaf heerri maali? Kan ajjeese gumaa baasaa jedha. Kan ilma dhabee hin guddifataa jedha. Kun heera. Heera jechuudha. Heera jechuun baay'een ishii aadaadha. Dubartiin gaggeesse hin heerumti. Durbi ga'ee hin fuudha. Dhiirri dardarri umuriinsaa gaa'ilaaf ga'ee hin fuudha. Kuni heera. Seerri immoo akkami? Eenyu fuudha? Dargaggeessu kan qeerroon umuriinsaa ga'e qeerroon umuriin ga'e kuni eenyu fuudha? Seera. Hangosaan ta'in kan firoomin hama dhaloota 7 warraa fagaatu irratti kan garaadhatiin 5 fagaatu oboo fi coora isaa hidhate luba isaa hidhate kan wal akka fuudhuu jedha seera kun. Kan ajjeese gumaa baasaa jedha. Meeqa baasa? Seera kun meeqa? 100 baasa. Seera murtiidha kun. Odaa rooba irratti murtiidha kan lallafame. Kanaaf odaa murtii jedhama. Murtiidha. Odaa murtiidha. Seerota kara 500 kana kan jiru. Seerri bahee jechuudha. Heera keessa seeratu madda. Ishii kana murtii kana odaa murtii jedhama odaa roobaa. Madda walaabuu immoo iddoo waraana diina baasaa itti lallabameedha. Seerri uumaa ardaa isaatirraa akka hin buqqaane. Seerri hundumtuuyyuu keessa deemee madda walaabuutti ardaa isaarraa Oromoonni buqqa'e. Waraanni guddaan Turkootaa fi Poorchugaalotaan warra Awurooppaa kanaa waraanni guddaan gaggeeffamaa ture. Biyya lafa Oromoo kana irratti jechuudha. Yeroo sanatti keessattuyyuu Oromoota mootummaadhaan ijaaraman tokko ture naannoo kana. Oromoonni warjii mootummaa tokko ijaaran Yeshua Sultaanet kan jedhamu. Mootummaan kun waggoota 390 ture. Mootummaan kun mootummaa Oromooti. Inumaayyuu karaa 401 kan geessan jiru. Mootummaan kun jalqaba mootummaa Islaamaa Afrikaa jechuu dandeessa. Yeshua Sultaanet bara 890 keessa
sagaltamii ja'a mootummaa ijaarameedha Oromoota warjiitiin jechuudha. As kaaba shawaati naannoo Shanoo jedhamte amma naannoo suni Willeellee jedhamte magaalli isaanii Arabaan walaalee jedhuun warri Arabaa nu Willeellee jenna ammayyuu gandi suni jira. Ganda san gubanii balleessaniit mootummaa Oromoonni warjii ijaare kan Islaamaa kuni bu'uura ta'eef mootummoota Harargee keessa jiraniif ifaatiif darraadhaaf arbaabeeniif baaleef hundumaafuu bu'uura ta'e. Maadhaan mootummaan kun Oromoota daldalanii fi qonnaa fi loon tiffatanii jiraatanidha Oromoonni warjii kun bu'uura mootummaa isaan jechuudha. Kana booda gadaan hawaasni gadaa kun akkuma jirutti Islaama ta'e. Oromoota gadaadhaan bulan irratti waraanni gaggeeffamaa ture. Kun kiristaana ta'e. Erga Oromoon warjii bara 1270 kuffisan itti duulanii ta'u. Karaa bahatiin mootummaan ifaat kanuma isa keessaa bahe warra soddaasaa itti duulee magaalaa Willeellee gubee Oromoota mootummaa warjii ijaarame kana buqqisan achi. Karaa lixaa immoo mootummaan Yikunu Amlaak jechuudha Solomoniik riistoorii kan godhe mootummaan lafa isaanii irraa fudhate magaalaa san balleesse. Mootummoon yeroo kana konfiliiktiin kan ka'aa dhufe jechuudha. Samooda Amda Tsiyoon ifaat balleessuu qabe. Gonkumaayyuu Islaamaa warra Musliimaa ifa Yeshwaa Sultaanitti duulee waliin ta'anii balleessan san inni immoo isaanittis duulee jaras balleesse achi ifaatirraa. Mootummaan Musliimaa karaa wannootti baqate asii karaa Baabbillee maal ishiin Adaal. Mootummaan Adaal achitti hundeeffame Baabbillee Harar dabartee Baabbillee bakka jedhamtu achitti hundoofte. Adaal mootummaan warra Adaal jechuudha. Mootummootuma warjii kun kan baqateedha asii achitti hangurmaan. Oromoonni maayaa jiru waraanni maayaa beekamaadha. Isaan achitti gurmaa'anii yeroo kana haaromsi sun gaggeeffame. Haaromsi isa booda gaggeeffame. Odaa rooba irrattis walitti bu'iinsi Musliimaa fi Oromoota gadaa wajjiniin uumame. Achuma dirree Sheekuu sin naannoo sanitti hundaa'e. Oromoodhaan gadaadhaan bulan kanatti rakkoon irratti uumame. Oromoonis ofirraa ittise. Garuu hin dandeenye abbaa muudaa ajjeesuudhaaf itti aggaaman. Asittis Tuulama keessattis naannoo Galaanitti ajjeesan. Bara mootummaan Amda Tsiyoonii miti Yikunu Amlaak duula banuu asitti ajjeesan. Qaallicha warra marii galaan as galaan irratti. Maatiidhuma santu baqatee karaa Oraadoo deeme achittis Odaa roobaa deeme. Achittis maadhimtu warra qaalluu achitti Oromoota gurmeessee seera waaqaa seera lafaa seerota gadaa keessa jiran barsiisan kana achi buqqise. Ammas achi karaa madda walaabuu socho'e jechuudha Oromoon. Warra qaalluu bakka muudati argite Oromoo hundaa mootii kan deeme. Warra muudati kan deeme kan socho'e. Oromoon kun asumatti hafee kun immoo kiristaana ta'e kun Islaama ta'e. Uummata hundaa mootii kan deeme akka beektu. Warra muudati kan deeme. Muudaan iddoo guddaa gadaa keessatti. Madda walaabuu san erga qubatee booda immoo kana booda waadaa walii galan. Turanii bara gadayoo galgaloo abbaa gadaa ta'e san hundumtuu waadaa haaraa seenaa warra muudaa biratti hin deemne warra keenya hawaasa keenyatti deebinee makamuu qabna jedhanii duulli diina baasaa itti lallabame jechuudha. Seerri bahee gadaadhaaf irree madda walaabuutti seera tanaan dura baate seera san cimsanii waraana diina baasaa lallaban jechuudha. Oromoon martinuyyuu kana si'achi deemu muudaa waggaa 8 muuda deemu qaalluu eebbisuu isaan irree eebbifamu akka abbaa gadaa taatu beekumti sii kenna. Beekumti abbaa gadaa abbaa muudaa malee abbaa gadaan taatu ati. Leejitimasii sii kenna isatu sii kenna. Beekumsa olaanaa muudamta jechuudha. Amma kiristaana keessatti hoggaan mootii taate Aksum dhaqxee isatu sii muuda. Qabaat ማለት ነው. Aksum kan jiru warra kiristaanaatiif argitee Oromoodhaaf immoo warra abbaa muudati. Kasi muuda kee ana hawaasni si filate san inni si mirkaneessa jechuudha. Caasaan isaanii hoggaa laaltu waluma fakkaata garuu abbaan muudaa bakka guddaa qaba. Amma warri Musliimaa Makkaa deema hoggaa wannoo ga'u. Isaanis muuda deemu beek. Achi hajii ta'uu sana booda. Oromoonis abbaan muudaa bira dhaqee erga eebbifamee booda hin sobu, hin ajjeesu, hin haalu seera guddaa qaba.
walaab galeessa jedhama. Warra walaabu isa walaabus dhugaa malee hin dubbatan. Biyya araarsan warri walaabuu kun Oromoo keessatti ulfinaa fi jaalala guddaa kabaja guddaa kan qabanidha. Isaan warra walaabuuti jedhama. Walaab galeessa jedhama. Warra walaabuu dhaqee galanii jechuudha. Warra dhugaa dubbatu jechuudha. Argitee ulfina guddaa qaba Oromoo biratti gadaa keessatti jechuudha. Seerri kun achitti lallabamee umarratti hawaasa gosa gosa galee gadaan irree akka muummeen galle taate yeroodhaaf. Gadaan akka muummeetti hin deebine abbaan muudaa waggaa 8 kanaaf hamma bara 1800 duwwaa tokkotti hamma gadaa saqqoo daddajjaa jedhama. Abbaa gadaa Booranaati. Isatu areeroodhaaf fidee dhufee madda walaabuu irratti wal argiti Oromoodhaan qaalluun sun. Madda walaabuu irratti wal argu. Achitti muuda fudhatanii tuulamni irree macci irree arsiin irree walloo irree hundumtuu dhaqanii deebi'u. Muuda deemuu jechuudha. Dhaqaa gala tarii kara ji'a afurii irraa fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf biyya Booranaa goota dhaqaa malee seesaan hin deemu jedhama. Weedduu keessatti sirbu. Biyya Booranaa goota dhaqaa jennaan seesaan kajeelee yaa ijoollee jedhu. Hin deemtu seesaan sodaatu jechuudha. Hin deemtu. Gootatu dhaqa. Dhaqaa gala ji'a 2 ji'a 3 dhaqee Baaleerra goree Sidaamarra darbee madda walaabutti darbees Boorana areeroo sarga dhaqanii boota areerootti irree warra qaalluu warra odituu sana warri odituu kun dura sii deeme beeki. Oromoota daacii keessa odituutu jira warra maallimmaa asitti amma isaan oditu. Qaalluu guddittitti kan jedhamu hangaftittii qaalluu jennan. Isaan irraa muuda fudhatee eebba fudhatee inni irree muuda kennee dhufa. Achitti seerri gadaa kun cimee kan bahe jaarraa 16 san keessa waraanni diina baasaatis yeroo san gaggeeffame Oromoon diina kallattii adda addaan keessattuu Macciif Tuulamni kana keessatti yaadatamu. Maaldhaaf warri barreessitootaa kan argan isaan kana. Achinis Boorana keessatti kan raawwate kanuma. Karaa Sumaaleetiin, karaa Bahaatiinis Oromootumaa odoon ta'in warra biyya alaatii dhufaniitu Oromoo irratti duulan. Warra Turkootaa kanaa wajjin qabsoon guddaan kan godhame yeroo kana. Waraana diina baasaa jedha Oromoon yeroo kana jechuudha. Naan labsii odaa madda walaabuu isa kana yaadatamu Oromoo keessatti malee Oromoon arduma isaatitti deebi'e. Arda isaatirraa fagaanne beeku durumaayyuu seeraaf madda walaabuu dhaqan. Kanaaf uumaan teenya walaabuu jedhe Oromoon. Uumaan teenya walaabuu jechuun seera uumaa seera ganamaa jechuudha. Seera Oromoo seera gadaa jechuudha malee achi walaabuu keessaa baane jechuu miti. Idiomaatiik. Tokko akka jedhu kanaaf namoonni hedduu jiru qorattoonni tokkos seenaa amantaan uummata keessatti facaasuudhaaf wanti isaan itti adeeman jira. Garuu akka Oromoon biyya kana keessa jalqaban turreetti achi madda walaabuudhaa akkas maddee yookaan immoo warri kaan immoo bishaan laga Maadaagaskar keessa maal keessa akkas bahee maa wanti tokko jijjiira. Seenaa sana wal qabsiisuudhaaf yenneeti. Egaa sana wal qabateetti yaanni kan kaasuu barbaadesi. Sana irratti maaltu ilaa argitee seenaa Oromoo han barreessaa turan namootuma seenaa isaanii hin beekani. Seenaa isaaniitu hin beekani jarri keenya dhiisiti. Nama seenaa ofii beekuutu kan nama biraa barreessa. Namni akka itti bishaan keessa ba'a qurxummiidha. Jecha Oromoo hin beekani. Oromoo waan hin taaneef uumee walaabuu baate jechuun haati Oromoo bishaan keessa baate obbolaa isaanii qurxummiidha jedhe namichi doofaa miti akka qoosatti barreesse qeessiin tokko Alaqaa Taayyee jedhama. Maraata fakkaata namichi barreeffama isaa keessatti seenaa isaatu hin beeku. Otoo seenaa isaanii ani isaatu akaakayyuu abaabayyuu isaa odoo qorate eenyu akka ta'e yeroo saniin barata beeke. Nuyi jiraataa duraati biyya kanaaf akkana jennan nu seenaa keenya barreessinaa seenaa keenya dubbanna seenaa gandaan dubbannu keenya barbaannee arganne dhaloota keenyaaf immoo kana dabarsina. Nuyi jiraataa duraa kaaba ba'a Afrikaati. Inumaayyuu hawaasa guddaa dameeleen ummata Afrikaa bahaa baay'een isarraa kan horame ummata bal'aadha. Damee guddaadha Oromoon hundeedha kushota keessaa jechaa jirra dhugaan jirus kanuma. Isaan han barreessan uumee walaabuu baatena seera ganamaa jechuudha.
bakka uumaan deemaa jechuun lafa seerri dhugaa itti dubbatamu jedha. Lafa gadaa maal jedha seeta Oromoon? Namni qaaruuxee taate gamnaa gamna malaamaltee taate ardaa kana otoo seeniin achumatti deebi'ii yookaan immoo asumatti gatii bira darbii jedha. Namni maltii yookaan immoo nama gowwoomsuu barbaaddu asitti gatii bira darbii jedha. Kuni ardaan dhugaadha. Lafa dhugaati, lafa gadaati, lafa jilaati. Sobni irratti naasaamu jechuudha. Ko mukarree murtu ulfina guddaa qabdi. Ardi warra qaallu waraana irratti warra hin darbattu beeki. Dheessitee achi seennan waraana nama reemtee rukuttu beeki. Argitee? Durba hambaarree hin tuqxu achitti. Ulfina guddaa qabdi. Durba hambaa hin tuqxu. Ardaa warra muudaa fi warra qaaluu lafa jilaatti jechuudha. Ulfina guddaa qabdi lafti sun. Laftumtuyyuu nama dhiisiti. Lafa uumati jechuun seerri uumaa hanga namaa kan itti dubbatamu jechuudha. Kanaaf madda walaabuutiin lafa uumaa walaabuu yaa biyya dhalootaa sumattan deebi'u maaluma nagootaa jedha warri salaalee dur waggaa Arsii fi Baaleetti baqatu rakkatee warri abbaa humnaa asii waggaa buqqisu yaa walaabuu biyya dhalootaa sumattan deebi'a maaluma nagoota jecha bo'aa kara Baalee deemayyuudha dur argitee dhugaadha riilifii argata hamileedhanis seera ganamaa siin bara Baalee immoo isuma fudhattee waan nyaatu waan dhugatu waan maatii isaa kunuunsitu lafatti kennitu turte biyyatti kennitu turte seeraaf deema kun achumatti hafa kun hin deebi'a jechuudha. Naannoo kanaaf lafa uumaa jedhe isaanuu seenaa isaa odoo beekanii jecha kana beekuu qabuyyuu jecha kana hin beekan. Oromoodhuma taanii warri hin beekne jira. Oromoodhuma taanii an seenaa barreessan amma namoota jajjaboon ani beeku jira nama baratan an akka Ilmaa Dheeressaa seenaadhuma jiraa irra deebi'anii barreessan. In fact isaan ikonomistiidha. Waa'ee seenaa anthropoloojii afaan hin baranne isuma barattoota Awurooppaa fi biyya tanaatirra galabbatanii nu afaan Amaaraatiin nu lafa kahan waan dabalatanii qoratan nu qaban jechuudha jarri kun rakkoodha itti seenanii qorachuu hawaasa keenya jechuudha. Because wanni guddaan maal seete seenaa yoo qorattu namni sii barreesse wabii qofa odoon ta'e hawaasa keessa seenii qoradhu aadaa isaanii jecha kana hiikuu qabu namni Oromoo ta'e. Lafa dhalootaa walaabuu yaa lafa dhalootaa lafa uumaa yoo jedhe seera ganamaa seera sirni gadaa dur ittiin hundooftee heera fi heera han qabdu dhugaa jechuudha. Kana jechuudha malee Oromoon achitti dhalatee miti. Dhugaanii fi seerri ganamaa kan abbaan muudaa lallabu warri walaaf galeessaa waraabbatanii dhufanii seera Oromoo dhugaa irratti hundooftee jechuudha malee bakka Oromoon itti dhalate Oromoon hunduu achi aanaa sanii bahee jechuumati. Dhalatee sirna gadaa ehullee walqixxummaa madda diimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa fi seenaa duraa bootti kennaa yaasifaa kananii kan maddaa walaabuu kan lubaa shananii kan waggaa saddeetta kan naannaa saddeettama kan waggaa gurraacha kan jijoo gurraatti siqee fi ateete kan malkaa malkaata dhaloota kushirra OGM Oromiyaa Global Mediaan bareechee dubbata OGM ummatarraa ummata